Itoophiyaa gidee deeme ilmoo namaatii humni amma jiru kun hin dhumaa beekamtiin kunillee hin taraa waan hin tarra hin jiru beeyta hin taraa bar faashinni hin jijjiirama. Waan jiru. Bakka nu amma jirru kana waggaa 5 dura 10 dura nama biraatu ture bar. Amma tigalee yeegizee guddaa ino. Naagaleera doktor. Beekamtiif silxaanni hin tara beeyta. Wallahi dhuga. Umriin kunillee hin tara umriin shabaabummaa amma waan feete haa ta'u akka feete godhatu kun. Amma ani waggaa 2 duraatiif kabaranaa kunu addaan. Waan jedhu keessatti gahee tokko jiniin itti kaamalee saalfachuu ijoolleen guguddatte eegaleera siigalee dullummaan dhufte jechuu bar. Namni gaafa saalfatu eegale dullummaan dhufte jechuu bar. Siigalee miti. Anammaa si hin gala. Ol guddatu mootummaan ati jettu kun illee lafuma naa kenna malee waa birrii naa kenna. Birrii sitti hin kennu. Hii jedhi calli hii jedhi calli. Anamma osoo asii gale yoo mumkin naannawa akka Finfinnee fi Adaamaa kana taate malee Oromiyaa keessa bakka an barbaade kaarimeetira 200 magaalaa an barbaade akka naa kennan hin beeka. Aqwaan bakkee ma barbaade naa kenna. Maaliif miskiina nan genne meeqa kamiyyuu kennaa oola waan ta'eef. San booda mana wayyoo birrii qabaadha irratti ijaaradha. Jireenya Itoophiyaa akka gamaa gamanaan si kabaraasee siniisitti doorsuu kana yookiin si tartee siniin waan nyaattu fi waan dhugdu fi waan ittiin deddeemtu wayii godhattaa birrillee godhadhu rakkoo miti. Gaafa kaan eegillee ati dulloomte ijoolleen ta'e osoma siin hin mari'anne intalli warra eebaluutu kun Dubaay hin deemte Dubaay hin deemu malee jetti. Intalli warra eebaluu Suudii deemte Suudii deemu malee jetti. Mucaan immootu gabbaa'eetini asiin karaa Liibiyaa taree gara faasitti daawwalsiisan. Si galee miti? Garuu yoo akka taate asiin biyya Faranjii kana dhayxe. Waan biraa wala dhabne ilmaan kee gabrummaa Arabaa jalaa hin baafata si galee. Raasuun ichilaallu yoo laaboorollee ta'aniitiin baranda adaarii warra karra bulu kana Ingiliffaan maal jedha mariir barreessime. Abdii hukumee barreessaa warra barandaa bulu kana biyya keessanitti. Borkoma. Baranda warra bulu jira warra biyya Faranjii kanallee. Hoomlasi. Warri ala kamuu jira? Ol guddattee oo dalagaa jibbite hoomlasi mataati malee. Dararaan karaan manatti si gattee osoo siin hin maratin dallaalli gowwoomsee asii Liibiyaa geessu asii Suudii deemu Dubaay deemanii garadii ta'u Suudii deemanii garadii ta'u kun ilmaan keetirraa ilmaan keetirraa hin hafa. Akkuma taate asii yoo achi baate jechuudha. The future family keetiin. Nuti wani nu hidheetiin obsee nu teessisuutti amma dhugaadhaan. Akka nama na jaalatullee qabu hin beeka. Akka ofii bakka fedhelee deemuu danda'u hin beeka. Asii galee miti. Yoo nagaan ilmoo namaati abbaa ilmaaniiti kun argaa jirta ilmaan kiyya siin qixxeedha. Amma humna qabdaa sossobuu dandeettaa gorsuu dandeettaa yoo si jalaa badan fiidee dhaqqabuu dandeettaa maal ta'uu dandeettaa gaafa dulloomtetti siin hin marattu ijoollee. Asii galee. Waan kanallee ilaalta. Kanatu nuti kaayyoo gannu qabee jechuudhumaaf humnarrallee amma. Bara ani duraa yaadni kiyya as galtee mana wayii ijaarattee jiraattaa jechuu kiyyaa miti bara. San ammayyuu goota yookaas ni qabdaallee waan ta'eef galtee mana wayii ijaarattee. Miskiina rabbiiti hin qabda jeeni. Oromoon birrii walii guurtee na haa bittu mana. Si mataa hin beekaa. Maal beektame? Eeshi.
Kana jechuun bar dhimma fakkeenyaa fi gaafa an akka yaada kiyyaatti qaama fakkeenyaaf amma yoo warroota Habashaa kan allaalu yookaan wanni wayii wanta an sirratti achi ilaalee argu wayii mush ati nama agartee ilmaan kee bakka ta'uu dadhabuu miti nama biraatiifuu fakkeenya taatee nama miskiina kumaata waan akka ati qarqaartuu barbaadnaa bar biyya san keessa teessee fakkeenya. Habashaa fi an Habashaa miti kaa Habashaa fi Oromoon tokko miti. Uummanni keenya kun uummanni gara laafadha. Oromoon immoo taljiidha ofirra rafti qabbanooftu. An Habashaa miti. Ani maa osoo Habashaa ta'e as hin jiru bara. Sila xiyyaara dhufanii asiin gubbaa kanaan uranii akkanumatti waan hunda fuudhanii makiinaa booraa akka gaafa kaan Barakas Simoon fa'a Abiyyi fa'a fuutee Tigraay Finfinnee fidee argitee akkasii fuudhanii biyya guddootti na buusan. Sun Habashaa miti yan. Am Oromoo. Anda Oromoo. Akka karoora keessatti beekaa waan kaayatasitti beekaa garuu akka uummanni kun si jaalatu beekta. Amma gaafa Ameerikaa kana deemte immoo mungkin yookiin tanaa dhabdaa beekamtii tumuun sirraa badde akkammaa kanaa miti. Ameerikaa yoo deemte yoo beekamtiin badde immoo qansira jira kaa. Qansiraa san amma Ni qansira. hojjettaa amma dandeettee hojjettaa deemtee amma hojjettee dulloomte illee akkammaa kanaa miti. Ana akka kiyyatti osoo gara biyyaa kana deemtee kaampaanii wayii dalagaa kan agartee mallaqa fidulaal akkan ati bar nama real estate dandee nama fuudhuu kennuu danda'u bara osoo waan wayii irratti osoo fokas godhatte. Eenyu caalaa abbootii qabeenyaatti wal agreementii gootee dalaguu nama danda'udha. Garuu mee ati waa maraafuu ilaallaka. Rabbi kee hiriyaa godhu sila yaadni kee bareeda osoo ammatti abbaa qabeenyaa taatee lolaa jirti akkasii Oromoo moo abbaa qabeenyaa sanillee Abbaa qabeenyaa. yaada abdii fudheeti ijoolleen goota. Abdiin hawwima haasa'a bara osoo dooktorumaan kun gurguree biyya baqaa kana keessaa baay'ee jedhee haasa'a malee maal harkaa qaba miskiin osoo humna qabate ta'uu fi tufuu haadha jaalatu biraan deemu. Osoo humna qabadde islaama muraane. Ina meeqoo amma burhaaniin kun beektaa maayii kana miiliyoona 10 nyaatame beektaa firan qabu na fakkaate. Eessa? Keenii Afrikaa kanatti bannaata. Maal godhee? Amma inni birrii qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Asli akkam nagaa? Fayyaa. Anaa jiraatu. Ana. Akkam fi nagaami? Fayyaa.